Akkam jirtu nagaa keessanii har'a odeeffannoo baay'ee nama gammachiisu tokko qabadhee isinii dhufeera. Innis qormaanni kutaa 12ffaa gaafa guyyaa 4 jechuudha qaamni guyyaa 4 wixata dhufu akka gadhiifamu ministeerri barnootaa ifoomseera jechuudha. Baga gammaddan isin jechuun barbaada. Kanatti aansee wanti isinitti himu dursanii namoonni qophaa'uun dirqamadha jechuudha. Qormaanni kun yeroo dhufu baay'inaanidha jechuudha. Jechuun waan lama qabatee dhufa tokko yookaan kufuudha yookaan darbuudha jechuudha. Kanaaf ammoo wanti barattoonni beekuu qaban jechuudha. Namni tokko yoo darbe baay'ee gaariidha, nama gammachiisa. Yoo darbuu baate garuu namni kun hin kufee hin badi jechuu miti. Asirratti seenaa baay'ee nama gammachiisu tokkoo fi maybe yoo qormaan kun qabxiin isin jalaa qabatee waan baay'ee isin jajjabeessu tokko isinitti himaa jechuudha. Innis namicha tokkotu ture. Namichichis yeroo baay'ee yoo maatiin isaa jalaa du'an, yoo horiin isaa jalaa miidhame, yoo qabeenyi isaa jalaa miidhame yeroo hunda gaarummaadhaaf jechuudhaan beekama. Kana booda namichi kun guyyaa tokko imalaa fi konkolaataa yaabbatee konkolaataa ummataatiin deemaa ture jechuudha. Utuun konkolaataa ummataa kanaan deemu konkolaataan sun miidhamaa jechuudha. Konkolaataan sun miidhamee karaatti gaafa dhaabbatee jiru sana booda namichi suni abbaan konkolaataan sirreessuudhaaf dhaabatanii jechuudha. Namoonnis dhaabataa jiru jechuudha. Kana booda namichi gaarummaadhaaf jechuudhaan beekamu kuni gara abbaa konkolaataa kanaa deemee konkolaataan kun gaarummaadhaaf miidhamee jedhaaniin. Kana booda abbaan konkolaataa sanaa baay'ee taara jechuudha. Erga taaree booda namicha kanas deemi jedhee ari'ata jechuudha. Konkolaataan kan kos yaabbattu jedhaaniin. Namichichis naari jechuun kunis gaarummaadhaaf jedhaaniin. Erga akkas jedheeti kana booda konkolaataan manaa tokko jechuudha dhufee abbaan qabeenyaadha. Harka isaa dura qabatee namichichis abbaan qabeenyichaa fudhatee deeme jechuudha. Abbaan qabeenyichaa kana wajjin konkolaataa isaa yaabbatee abbaan namichi kun wajjin deemu karaa irratti namichi abbaa qabeenyaa yookaan abbaan konkolaataa kuni konkolaataa isaa kana keessaa bu'ee fincaaniif deema jechuudha. Erga fincaa'ee deebi'ee booda gaafa balbala cufu balballi quba abbaa qabeenyaa kana itti eegutee jechuudha. Kana booda namichis qubni kan kee kuni kan inni cidheef gaarummaadhaaf jedhanis abbaa qabeenyaa kanaan jechuudha. Kana booda abbaan qabeenyaa sunis baay'ee taaree qubni kan koo citu gaarummaadhaaf naan jettaa jedhee namticha konkolaataa isaa keessaa ari'ata jechuudha. Kanaan booda namticha konkolaataa isaa keessaa ari'atee laga sana keessatti gatee bakka namni kamiyyuu quba san qabnetti biraa deema jechuudha. Konkolaataa isaa fudhatee ofiin namichichis yeroo tokko waamee na dhagaye jedhaanii inni asitti nagattee bakka namni nagarre kanatti nagattee deemte kuni gaarummaadhaaf jedhee namtichaan deemsa jechuudha. Kana booda namticha abbaan konkolaataa sun deemeetu jedhu karaa irratti shiftoonni itti dhufu jechuudha. Shiftoonni qabanii shiftoonni suni ayyaana jaraatii fi nama qalu jechuudha. Fakkeenyaaf akka amantii Islaamaatti gaafa Arafaa horiitu qalama. Akka horiin qalamu sanatti ayyaana sanaaf maal godhu jechuudha. Namoonni kuni namatti qalu jechuudha. Kana booda nama sana fuudhanii qaluudhaa gaafa isaan geessanii jedhanu namtichi kuni qubni isaa citaadha. Qubni isaa citaadha jechuun immoo ayyaana sanaa qaluudhaaf mijataa miti jechuudha. Kana booda namtichicha kun qalamuudhaan ta'u jedhanii ari'atanii jechuudha. Namtichis konkolaataa isaa fudhatee gara namticha isaa sila gaarummaadhaaf jedhu sanatti deebi'e jechuudha. Dhuguma wanti hundinuu gaarummaadhaaf ta'a jedhaniin. Kanaan booda namticha fudhatee wajjiniin deeme jechuudha. Please kanaafiyyuu bu'aan argamu kamiyyuu qabxiin argamu kamiyyuu wanti dhufu kamiyyuu gaarummaadhaa akka ta'e hubachuu qabna jechuudha. Kanaafuu ambarakiinaa bitachaan jira, ammaaloo godhachaan jira, anfannoo birrii 3 bitachaan jira, ankana gochaan jira jechuun waan tokko iyyuu barbaachisu jechuudha. Wanti ta'u kamiyyuu gaarummaadhaaf jennee fudhannee yoo dabarre gaariidha, yoo ta'u baate immoo rimidiyaaliidha. Yoo rimidiyaaliidha gadi ta'e immoo ogummaa barachuu dandeenya, waan kanaatti seenuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Yoo kana ta'uu baate immoo gara biizinesii ta'uu dandeenya, gara waan tokkoo galuu dandeenya jechuudha. Inni guddaan boqonnaa jireenyaa gara biraatti darbuudha tole. Kanaafiyyuu waan tokko iyyuu hin dhiphatinaati. Carraa gaariin isin hawwa. Odeeffannoo kanas hiriyoota keessanii yoo sheer gootan baay'ee nama gammachiisa. Nagaatti.